Egaan barataa cimaa ta'uudhaaf yookiin karoora barataa cimaa ta'uu yookiin fedhii isaa yoo qabaattan viidiyoon kun isin darbuu hin qabu. Kanaaf callisaan yookiin ayyataan na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Dirqama wanta isin barbaachisudha jechuudha karaaleen arfan dubbisaa kuni. Kanaaf walii wajjin turraa jechuudha. Akkaataa itti dubbiftan keessaa inni tokkoffaaf inni ijoon jechuudha inni jalqaba. Yeroo hundumaa wanta dubbiftan sana beekuu qabdu jechuunis fakkeenyaaf barataa qophaa'inaa yookiin barataa sadarkaa lammaffaa baratu yoo ta'an yookiin barataa gibbii baratus ta'uu dandeessu ta'a. Wanta dubbiftan yeroo hundumaa karoora baasanii dubbisuudha qabdu. Fakkeenyaaf har'a maal dubbisuun qaba jettanii maasii yoo ta'e maasii baayoloojii malee callistanii akkuma walgaltanii yookiin akkuma kilaasii keessan kilaasii laabrariis ta'uu danda'a kilaasii dhuunfaa keessanis ta'uu danda'a walgaltanii kitaaba argitaniif dubbisuu hin qabdan jechuudha. Maaliif isin salachaasisuu danda'a takka dubbistaniis jibbisiisuu danda'a karooraan dubbisaa jettan waan ta'eedhaaf. Kanaaf har'a kana dubbisuun qaba jettanii guyyaa hundumaadhaaf sagantaa baafatte jechuudha. Kan biraan inni lammaffaan jechuudha. Inni itti aanu yeroo dubbistan sana iddoo tasgabbaa yookiin waci biraan jirre. Fakkeenyaaf yoo namni biraan namni isin wajjin dubbisu jiraate malee gibbii yookiin kilaasii keessatti dubbisaa jirtan sana keessaa nama yaada biraa hojjetaa jiru wanta biraa hojjetaa jiru wajjin teessanii dubbisuu hin qabdan jechuudha. Maaliif namni sun sin jeequu danda'a waan ta'eef dhimma mataa isaa isinitti haasa'uu danda'a waan ta'eedhaaf achi gadhiistanii iddoo qofaa keessanii teessanii dubbisuu qabdu jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu maaliif seetanii fakkeenyaaf inni namichi sun yaada mataasaa yookiin hojii mataasaa qabatee jira waan ta'eedhaaf dubbistanii dhiistanii dhimma isin hin qabu jechuudha. Yeroo itti toleen dubbataa yeroo itti toleen isaa muuziqaa iyyuu isin irratti banee isin jeequu danda'a jechuudha. Kanaaf sin immoo teeshiniin keessan yeroo sa'aatii sanatti dubbisuu qofa waan ta'eedhaaf iddoo tasgabbaa iddoo wajjin jirtu deemtanii kophaa keessan teessanii dubbisuu qabdu jechuudha. Wayii laabireerii keessa ta'uu danda'a akkuma nama haala jalqabaa isiniin jedhee yookiin immoo kilaasii keessan keessa yeroo ta'e yoo ta'es wacarraa fagaattanii teessanii dubbisuu qabdu jechuudha. Irra deddeebitanii xiyyeeffannoodhaan dubbistu waan ta'eedhaaf waci isin hin barbaachisu dubbiin namaa isin hin barbaachisu sa'aatittii sanatti dubbisuu qofaadha jechuudha. Sa'aatii biraatti wacuu dandeessu taphachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iddoo qofaa keessan ta'etti teessanii dubbisuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu inni kan biraan sadaffaan jechuudha. Inni kun xiqqoo waan bal'aa yaada bal'aadha waan ta'eedhaaf sirriitti na dhaggeeffadha. Yommuu dubbistan sana jechuudha. Kitaaba keessan fudhattanii yookiin ekstiriimii ta'uu danda'a. Kitaaba barbaadan jechuudha. Koomeedii ta'uu danda'a. Gosa sabjektii sana irratti hundaa'ee wanta adda addaa kitaabota adda addaa jira wanta ta'eedhaaf yommuu fudhattanii dubbistan jechuudha. Yeroo hundumaa wanti isin dagachuu hin qabne kennaan namaa garagara haa ta'uyyuu malee garuu wanti kun kamanii barbaachisaadha. Nootii qabachaa deemuu qabdu jechuudha yeroo dubbistan sanatti. Fakkeenyaaf sabjektoonni yookiin dipaartimentoonni nootii barbaadan hin jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka barnoota soshaalii fi naachuraalii keessaa immoo kan akka barnoota baayoloojii fi siivikii yeroo hundumaa nootii qabachaa deemuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan nootii qabachuu hin barbaachisu jechuu osoo hin taane irraa caalaatti warreen akkasii akkasii kun nootii qabachaa deemuu isin gaafatu. Warreen akka kaalkuleeshinii qaban immoo fakkeenyaaf akka maatsiidhaa fi fiiziksiin jechuudha. Maatsiin dipaartimentii lamaan isaa keessa jira. Naachuraalis soshaalis keessa jira waan ta'eedhaaf lamaan isaatiif kun fayyada. Inni kun immoo yeroo hundumaa soluushinii kenne probleemii kenname hundumaaf soluushinii barbaada yoo deemtan hojjechuu dandeessu yookiin nama cimaa ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo dubbistan jechuudha. Fakkeenya kitaabarra jiruun ofii keessanii gilgaala biraas haa ta'u yookiin ofii keessanii uumtanii yeroo hundumaa hojjechuu qabdu shaakaluu qabdu jechuudha. Nootii qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Barataa cimaa ta'uudhaaf jechuudha. Baay'ee isin fayyada waan ta'eef inni kun isa murteessaa fi isa guddaadha jechuudha. Inni afuraffaanii fi inni xumuraa immoo inni kun wanta isin barbaachisudha. Yeroo dubbistan sana wantoota isin barbaachisan jechuudha. Jireenya keessan yookiin sammuu keessan dammaqsuudhaaf yookiin kakaasuudhaaf miira dubbisuu keessan kan isiniif dabalan jechuudha. Wantoonni isin barbaachisan keessaa inni jalqabaa jechuudha. Akka fedha keessan irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf kanneen shaayii fayyadamtan yookiin shaayii dhuguu kanneen jaallatanu yeroo dubbistan sana halkanis haa ta'u
Yeroo baay'ee garuu barattoota baay'een kan dubbisu waan ta'eedhaaf yeroo dubbistan sanatti jechuudha shaayii fayyadamaa osoo dubbistanii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif kun yeroo hin jedhu maaliif isin barbaachisaa jechuudha. Shaayii dhuguun yeroo hirribni isinitti dhufu jechuudha. Shaayiin sun bulluqaadha waan ta'eedhaaf shaayii sana yeroo fayyadamtan hirriba isinirraa achi dhiiba jechuudha. Inni kun isa jalqabaa jechuudha. Inni kan biraa immoo isin fayyadamtanu fakkeenyaaf barattoonni baay'een yeroo ta'anii dubbisan hirriba hin danda'anu hirribatu qaba jechuudha. Ituma hirribi qabu immoo dubbisuun xiqqoo ishee ulfaachuu danda'a jechuudha. Maaliif fooniin taa'aa jiru malee sammuun isaanii rafeera waan ta'eef yeroo kana immoo maal gochuuseetan fuula keessan irraa yookiin fuula keessan bishaaniidhaan dhiqattu jechuudha. Akka hirribni sun isinirraa badutti jechuudha. Inni kan biraa immoo fakkeenyaaf waan akka qoloo kana fa'aa akaayifaa jechuudha. Jaallattu yoo ta'e fayyadamaa dubbisuu qabdu jechuudha. Kanaaf egaa ani muuxannoon ofii kootii qabu isiniif qoodaa jira. Gorsadha kun jechuudha. Kanaaf wantoota amma isinitti arfan kana yoo fayyadamtanii dubbistan nama cimaa ta'uu dandeessu. Kana immoo hojjedhaa yookiin ofirratti appilaayi godhaatii maal akka taatan yookiin immoo jijjiirama isin irratti dhufee isin hundi mataa keessanii ofii keessanii arguu dandeessu jechuudha. Kana hundumaa godhaatii of ilaalaa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon koo guyyaa har'aa isiniif qabadhee kana fakkaata jechuudha. Inni dhaggeeffattanii ofiifadha. YouTube chaanalii kootii kana subscribe godhaa. Akkasumas viidiyoon kun akka nama hunda bira gahuuf like naaf godhaa isiniin jedha. Bye bye.